warri haqa beeku ka haqa agartee tolen jedhu maaliif jennaan warri inni akkana jedhuun kana Muawiyaan Shaam irratti har'an filamne nabii kenna alayhi salaatu wassalaam gaafa jiru kunoo waahii nabii kenna jala barreessaa ture obboleessa isaatu dur Shaam bulchaa ture inni ajjeefamnaan Umar achitti filee achi bulchaa ture zamana Usmaan hin filamne zamana Umar filame kun achitti bulchaa ture Amr ibn Aasi zamana Umar achitti bulchaa ture warri inni akkana jedhuun kun cufti warra Usmaan filee miti warra duraanuu filamanii achi dalagu jiran achumarra dhiise immoo jijjiirre Usmaan maal irra jijjiira duuba sahaabaa nabii kenna warra akkanaa kana duuba dubbii itti fakkeessanii fokkisanii dhugaa itti fakkeessanii bakka mara deemanii chaappaa Usmaaniin jalaa hatanii ebalullee haaduu jedhee Usmaan chaappaa itti dha'e jedhanii chaappaa agartee ka waraqaa gubbadhahanii bifa kanaan kijiba dhugaa fakkeessanii biyya Masrii kana dhaqanii warra ar'aan kana Muhammad Mursi ajjeese kana warri kun warra fitnaati warri Masrii kun yoomuu warra fitnaati taariikni isaanii warra gaarii miti namni gaafas Usmaan ajjeesellee warra kana taarika laalaa duuba kitaabban taarikaa dubbisa namni Yahudaa sun bakka tokkotti kan milkaa'in Shaam dhaqee achi ari'amee bakka meeqa ari'amee achirraa ka'ee Masrii dhufee dubbii kana agartee achi walitti qabatee gurmuu argatee achirraa lafaa ka'ee Madiinaa dhufaa walitti qabamanii Usmaan ajjeesuudhaaf yeroo ummanni hajjiif yaa'een keessatti ka sahaaban Madiinaa keessa hin jirre ka irra hedduun isaanii kun agartee jeeshiin agartee ka biyya adda addaa loluuf deemee jira kun immootu agartee gara hajjiidhaa deemee jira bifa adda addaatiin namni qe'ee hin jirre yeroo kanaan keessa dhufanii Usmaan marsan mootii jaalatamaa kana jechuudha mootii bareedaa kana jechuudha ka ummata muslimtoota qalbii isaanii qabbaneesse kan nabiin kenna bakka inni hin jirrettillee agartee ka isa duyda duuba waan kana Usmaan ni jaalata jedhee mallatteessu ka akkanaa kana agartee ka subhaanahu wa ta'ala nyaachuu fedhanii beeki Usmaan waan jedheetti gadi bahee dallawa isaa keessaa gabbahuu dhoowwanii bishaan inni ummata Madiinatii fi muslimtoota Madiinatiif bitee gaafa nabiin rabbii jiru alayhi salaatu wassalaam firii godhee ummata obaase bishaan inni harka isaatiin mallaqa isaatiin bite dhuguu isa dhoorganii maaqabiirra ka'anii maatii isaatiif isallee akka nyaanni tokko isaan seenne akka dhugaatiin tokko isaan seenne godhanii akka amma Muhammad Mursii akkasitti agartee waan mara dhoowwatanii mana hidhaatii galchanii akirri isaa agartee akkana du'e kana Usmaan akkanatti dalagan gaafasan yaa subhaanallah Usmaan duuba waan jedheen mee waan isin gaafadhu jedheen namni eela tana agartanii ka biteetiniin ummata muslimtootatiif waqfii godhe warra jannataatii nabiin jedhe moon jedhe duuba warra jannataatii mi warra jannataati maana ajjeeftarree isin dhiifnu si ajjeefnu ajaa'iba ummata ajaa'iba namni jeeshii Tabuukitiif siinqii godhee qopheesse warra jannataati nabiin rabbiin jenne ani qopheessine warra jannataati mi warra jannataati ati duuba maana ajjeeftarree si ajjeefnu Allahu akbar namni waan akkanaa dalage ka waan akkanaa dalage ka masiida kiyya bal'ise ka akkana godhe jedhee nabiin akkana hin jenne jedhe warra sanirraa hin taane taate duuba maana ajjeeftan si ajjeefnu akkam goota nama akkana jawaaba akkana akkasii deebisu Usmaan duuba rafee wayita inni hirriba irraa dammaqu manaaba himatee soomanaan jira nabiin rabbiitii fi abbaan Bakriitii fi Umarillee nu bira faxartanaan jedhan jedhee warra agartee moggaa isaa jiru maatii isaatitti hime wayita inni manaaba isaa himatee irraa bahu agartee dallaa isaati irraan itti duudanii albee qabatanii isaa qur'aana rabbii banatee kunoo akkana of dura qabateetiniin agartee qara'u jiru musafa harka isaa irraa ciran duuba dhiini kutaaba rabbiiti irratti gadi duute niitin isaa agartee jennaan ni iyyite iyyinaan namni tokko achumaas gara galee maa iyyite hidhee kaballaatti naqe Usmaan ufirra mil'atee tumaan yaa abbooni kabaltee jedheen harka ati ittiin kabalte san rabbi sirraa haa ciru jedheen lukateellee rabbi mul'itti sirraa haa muru jedheen ijateellee rabbi haa balleessu jedheen guyyaa qiyaamallee rabbiin ibiddaan si haa gubu jedheen duuba Usmaan
Usmaan hakana jedhee jennaan ni ajjeefame gurbaan ni baqate du'aayin Usmaan akka qeebalamtuu taate ni beeka waliyyi rabbiiti. Abii Qilaabaan yeroo hadii agartee ka taarika kanarraa nu odeessu gurbaa niitii isaa kabaleessan rabbiin agarsiisee jedhe jetiyya osoo agartee kaajeeshii isaa waliin karaa deemu nama tokko kamataan gadi gombifamee yaa wayli yaa wayli yaa wayli jedhee iyyu yaa halaaka kiyya jedhee iyyu agarree itti gorree jedhe yoo itti gorru ijalleen qabu harkalleen qabu luittillee mul'itti irraa cittee jedhe gombifamee iyyaa jedhe duuba maal abboo ati maal taate jennee yeroo gaafannu annama gaafa Usmaan ajjeessan itti seene sani yeroo Usmaan irraa harka ciranii dhiini isaa keessaa gajjigu san annama gaafa san agartee niitii isaa kabaleessan niitiin iyyina Usmaan gaafa san abaariin irratti darbate harki keellee haa muramu mul'iin teellee haa cittu ijji keellee haa badu akkasuma ammallee ibiddi rabbiillee si haa gubu naan jedhe waan inni naan jedhe san irraa maraa arge ibidda rabbii malee jedhe ibiddi sunillee anuma gubaa jedhan amanee jira tananna iyyisiisaa jedhe iyya duuba isaa ija hin qabne mataan gadi gombifame ka harka hin qabne ka mul'ii hin qabne akkasi iyya duuba laali yaa abbo kanaaf Oromoon agartee boolloo namaaf hin qotinaa yoo qottanillee gad hin fageessinaa jedhan abbaa itti du'uun beekani aljazaa'u min jiinsil amal namni homa dalage argata homa facaafatan hammatan yaa obboleewwan kiyya homa dalagan argatan zulmii haga isiin hamtuu laala addunyaa gubbarratti rabbiin akkana isaan kitaate warra gaafas ajjeechaa Usmaan keessaa harka qabu warri taarikaa yoo himan namni tokkollee naga hambaanee jedhan cufti isaanii kun majnuuna ta'ee maraatee kute kun fayyaa adda addaatiin bifa kanaan rabbi subhaanahu wa ta'ala isaan saaxile addunyaa gubbartu akiraa dhiisi wayyaa ajaba duuba Usmaanii akkanaa sahaabdicha nabii rabbii bareedaa akkana guyyaa san addunyaarraa galchan fitnaan gaafa agartee ka Umariin banamtee har'a eessatti deebite jennaan kun Usmaaniin deebite ammallee musiibaan guddoon ummatatti gadi buute ummata muslimtoota mataa isaanii gara galchite ummanni muslimtoota qalbii cabanii fitnaan uumame namni nama bulchu dhabame akka biyyattiin agartee shirkitti deebitu warri barbaadu warri jaalalli diiniidhaa isaanii hin taane munaafiqaa fi wanni adda addaa ka jaalala kana qaban ka kitaaba rabbiitiin buluun isaanii hin taane akka dalagan gaafa san duuba yeroo kanaan keessatti ummanni muslimtootaa dafanii nama silaa jiruuf keessatti tooyatanii namni bakka Usmaan nuu bu'uu danda'u hin jiru jedhanii Aliyyiin argatan duuba Aliyyi bin Abi Xaalib radiyallahu anhu wa ardaahu وجعله جنة الفردوس مأواه ربي سرى حاجالة علي أرغتني دفني علي فلة لين جبه كماسا أسد الغالب كجدنين لين جهند فتا جدمني كتارك كيستي بكم علي بن أبي طالب صدى نبي كينا ديرس فاطمة بنت محمد عليه الصلاة والسلام أبا شباب أغرتيك على من جنة أبا حسني فسيني ورّا نبيين كين رقا بهيف ماتي ورّا جنة الله أكبر نما قرتي غنمان اتي إسلامي كغنمان ديني كنسيري كمان نبي كين نتي قدتي كنبي كين في فداءة إججو إسا بيك كما أكنا كنججان ربي الراها جالتو علي بن أبي طالب إسا فلت أمني مسلم توتا علي بن أبي طالب فلتا نما غاف دولا كندقي يرو دفني نبي كين مرسن صلوات ربي وسلامه عليه يرو أجيج داف نبي كين صحابة إسا ولين مقالا مدينة الكفار مشركني ولك قبمه كما قرآني دفني مقالا مدينة مرسن يادو أمة مسلم توتا ترى علي بن أبي طالب كغافز جاغني چاغرتي ور قريشي امر بن عبد ود جدن فندره جيش لماني تي قرئ ككيبر إسام بنمته غندي يهودا دا كيبر نمني چبسه بني اگرته کا هرکالی يببتي جگنوتي اگرته يهودا دا نمني متا قبچي سے إسا بكما دول بدري كيستي غاف نبي عليه الصلاة والسلام جيشي مشركاتي والقن من نبي إسا ترقي كما تا مشرك توتا قبچي سے أبا شبابان اگرته کا لمن جنتا
أبو الحسن والحسين إذا كان أغرتي كافلة دوبا من مسلم توتا ددفني نما غاري كان ددفني فلة دوبا أكيني ددفي أغرتي أمة مسلم توتا كلمة إساني تكو قده وان سلا ورّي حاسدا يادي كان أغرتي حركا قبوف جج علي نفرأت دوبا ربي لا في سيفي فتنة زبنا ديرا ديمي زبنا علي أكو مريتي ددفين دابني أكو عثماني ددفين دابني هاتو يرو اتفرأتي إيغا يرو اتفرأتي بودا كلمة مسلم توتا تكو قده ولي قلني أمني مسلم توتا كفري وفرا أرئو في منافق لفا باسو في ركو جرتو أبمسيسو تسينني بيي كانني بريدي تولي لسي يرو جدين كيستي وان غافا عمرتي يادني وان غافا عثمانتي يادني ست اللي يادن تايسا الرقودو دا قويا سنين كيستي علي مدينة أجيسو معاوية شامت أجيسو عمر بن عاصي مصرت أجيسو guyyaa tokko keessatti sa'a takka keessatti sakandii takka keessatti bulchootii muslimtoota gurguddoo addunyaa keessatti beekamtu tana sa'a tokkotti ajjeesanii dawlan muslimaa akka guutuu garagaltu godhuudhaaf mafangala mangistii jedhan agartee yeroo takkatti agarsiisuudhaaf agartee lafa kaa'atan malatanii Allahu akbar malakanan lafa kaayame kana lafa kaayatan kana mari'atan عليت نما إرجاني معاوية نما إرجاني أمرت نما إرجان أمري مصرين بولجا معاوية شام بولجا علي مدينة دوبا أكا كانت علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه وروني تيرجا من سدين كيسا نمني أجرتي ربي لتقدر سبحانه وتعالى علي تيرجمي وركا ربي نباسه warrakaan rabbiin ni baase malli marumaaf kurfaa'e immoo rabbi ni baase aliyyiin immoo qadari rabbii irra sabate subhaanahu wa ta'ala yeroo ganama keessatti aliyyi salaataaf ba'u jagnichi beekamaan sun yeroo ganama keessatti inni salaataaf ba'u ummata gara salaatatitti yaamuudhaaf bayu gaaddisa jala dhaabbatee akka mul'annetti aliyyii salaataaf deemu سيفي قبته عبد الرحمن بن ملجم كجدانين علي وفرا كبن كمني كدجي نقاته اتبيكو سيفي متى الرئيسي سدو الله أكبر ويت سيفي نقرتي كمتى إسات الرئي أرقى علي ما جدتو فزت ورب الكعبة فزت ورب الكعبة فزت ورب الكعبة جد علي رضي الله عنه ربي سرها جالت وانبرا فاني ساتين بان ملكاوي جد ربي كعبة تتككد ملكاوي جد ربي كعبة تتككد مالف جنان شهيد ما أرغتو جرا دران نبي نمي فكني شهيدة تأيدو ملكاوي جد دوب علي أمني صلاة فياوني الأقان سيفي متى إسات الرائي كان أكسي في غني ويتي برقان علي يفدد بيجرا عليين فوداني أغرتي منتين كتن قرباني قبن حالا كانان علي كلبون كيسان بهم من إساء غيدوبا يرو كانان كيساتي ويتا أغرتي غغبا إساء الرابي فت أصل الناس لال موتما تنكسين اتجبدونا نما ربي بولي دبين إساء كتجبدونا هاقا أما أميرت أفبيك لا وان جد سلا نمني صلاة جد دوبا مالك جنان جرجرسو إساء كان نمني صلاة الإسنا شك عمر اللي أكسما جد غافة صلاة سبي كيستي يرو أغرتي دهمي سلا نمني صلاة جد نمني صلاة قوتن كبوكو بكبات جد دوبا أكست أمتا أغرتي كما صلاة إرقى إجولي إساء ولك به يو أندوه أجيسا جد نمكا يو أنجراد أنا تو أجيسا تاجد أنا تو أغرتي أركا راكا فلتا جد هكا ميدا بنبيكا yoo andoo immoo nadha qabsiisaa jedhe rabbi biratti waliin moromna waan inni na ajjeeseef yoo andoo dafa ajjeesaa natti dhaqqabsiisaa jedhe rabbi alamaa biratti waliin moromna maaliif na ajjeese Allahu akbar akkuma inni jedhe godhan duuba yaa obboleewwan akiraadha jagnoota muslimtoota akkanatti fixan mootota muslimtoota akkanatti fixan haarayaa miti jechuu wanni har'a argame kun duraanuma lafa jira tartiibumatu akkana isaaniif milkittawe warra hafeef male isaaniif milkitta duuba warra hafeef male
akka kanatti aliyyiin addunyaarraa galchan namni agartee isin beeytan jagni sun beekamaan sun ka qalbii nabii kennaa qabbaneesse sun ka nabiin rabbii alayhi salaatu wassalaam waa meeqa isaan jedhe sun kanarraa bakka agartee muusarraa haaruun ta'eeti ta'uun feetu immoo nabiyyiin naboodaan jiru malee jedhe nabiin alayhi salaatu wassalaam nabiyyanaa muusaa fi nabiyyanaa haaruun lachuu nabiyyi immoo nabiyyanaa muusaa yeroo agartee gurdeemu nabiyyanaa haaruun gandadhiifata nabiilleen akkasitti aliyyi gandadhiifatatu yaa obboleewwan keenya warra akkanaati duuba agartanii addunyaa tanarratti namni gaariin namni kitaaba rabbiitiin bulcha jedhu in jaalatamu yeroo amma gaafa sanuu nama biratti in jaalatamu har'a immoo irra hedduu namaa biratti in jaalatamu yoo jennillee waan fakkaatu fakkaata gaaf san nama haboo biratti in jaalatamne irra hedduu nama kitaaba rabbiitiin buluu jaalata sanuma filatallee sanumaan bulalle har'a amriin ni jijjiiramte zabanni illee ni dheerate kanaafi rabbi duuba agartanii kitaaba isaatiin buluu rabbiin agartanii nu haa laaffisu yaa obboleewwan kiyya bakka jirtanitti rabbii keessan kadhadha rabbiin agartanii kaa nu haa laaffisu kitaaba isaa ka qaraanu kana ittiin buluu rabbi nu haa laaffisu rabbi nu haa agarsiisu addunyaa gubbarratti osoo duunee nuti hin dhokatin rabbi nu haa agarsiisu rabbii keessan kadhaa isinitti dheeresse insha Allah sumattiin isinirraa gabaabsaa وجزاكم الله خيرا بارك الله فيكم galatooma isiniin jedha waan dhageeffattaniif akka agartanii sagantaa biraatiin rabbii walitti nu deebisutti assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ma assalaam ila liqaa تنادي